Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoomee kana booda nagaa fi gammachuu ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbee lammaffaa daagmaawwiitiin saayitiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Egaa akkuma beekamu barumsa tokko waliitiin eegallee jirra. Hordoftoonni yeroo santuubii baay'oliin keessan lakkoofsi keessan xiqqoo yoo ta'uyyuu Kiristoosin abdii godhannee gara fuulduraatti ni baay'anna jenneetu yaadna. Egaa tooftaa ittiin hafuura daabiloosin injifachuu dandeenyu, lola daabiloosin mo'achuu dandeenyu kutaa jaaffaa yeroo darbe waliitiin barannee jirra. Guyyaa har'aa kana kutaa torbaffaa waliitiin barannaa. Yeroo darbe waa'ee zaarii barumsa zaarii waliitiin ilaalleerra. Viidiyoo baay'ee gaggabaabaa ta'e, ergaa baay'ee mimmiidhagaa ta'e isinii dhiyeessaatidha kan jirru. Guyyaa har'aa kana zaariin dubartii dhiira irratti mallattoo ishiin agarsiistu kan jedhudha. Ganama qabamuu kutaa torbaffaadha har'a kan waliitiin barannu barsiisaan Waaqayyoodha. Gorsaan Waaqayyoodha anaaf dubbattii afaanii isiniif immoo gurrattiin dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf haa kennu. Har'a yaada dinqii tokko barumsa dinqii tokko waliitiin ni ilaalla. Zaarii yookiin immoo hafuura qaalluu kan faksiisu jechaadha. Dubartii taate dhiira irratti mallattoo inni agarsiisu jedha. Dubartiin zaariin dubartii dhiiraas jirti kan dubartiis hin jirti. Dubartiin zaarii saalli ishii zaarii dubartii ta'e dhiira irratti mallattoo isheen agarsiistu jedha. የሴት ዛር በወንድ ላይ የሚታሳየው ምልክት ከና እጋ ባዮሊን ኬኛ ዋምቤ ነቲን ፈካቱ ነሞኒ ባየስ ረኮ ከናቲን ቀበመኒ የሙ ኢሳኒት ረከተኒ አርጋ ከንጅሩ መለቶን ኩን ዛሪን ዱበርቲ ዲረረት መለቶ ኢሼን አገርሲስቱ ባየ ድንቂዳ ማል ፋይ ጀኔ ጋፈ ኢላሉ akkuma beekamu dubartoonni umuriin isaanii waggaa 12 olii hanga waggaa 45tti ta'an ji'aan abaaboo ji'a war ababaa kan jennu kan isaan argan ni jira. Haa ta'u malee karaa faallaa ta'eetiin namoonni zaarii dubartiitiin qabaman naannaa isaanii hafuurri zaarii dubartii kunis jiru amantaan laafaa yoo ta'an, amantaan baay'ee laafoo yoo ta'an, namoonni naannaa sanatti darbanii dhalatan namoota akkamii ta'u jennee gaafa ilaallu nuti afaan beeknuun dhibee kintaarotii kan jedhudha. Dhibeen kintaarotii jedhamu kun saayinsistoonni beektonni biyya lafaa kana maqaa kana haa moggaasan malee dhiira irratti kan argamu garaa karaa gatteechuma isaanii jechuunis karaa ittiin isa garaa isaan bahan akkuma dubartoota dhiira ta'anii otoo jiranii faallaa kanaatiin akkuma dubartoota ji'aan abaaboo ji'a arganii kana mallattoo kana ni arguu jedha. Baay'ee kan nama dinqudha. Baay'ee dinqiidha. Kana eenyumtu beekuu hin danda'u. Saayinsistoota doktoroota biyya lafaa kana yoo ilaalle yaada kana bifa kamiin fudhatu bifa saayinsiitiin kintaarotii jedhanii isaan moggaasu jedha. Ammam akka walirraati fagaatu ilaalaa. Dhiirota ta'anii ji'aatiin akkuma dubartoota mallattoo dhiigaa kana kan argan kan kana raawwatu otoo ofirratti hin beekiin hafuura zaarii dubartii dhiira irratti isheen geessistudha jedha. Karaa sagaraa ba'an karaa garteechuma isaanii mallattoon kun argamaa jedha.
baay'ee dinqiidha. Kana amantaadhaan malee beekuu hin dandeenyu. Zaariin dubartii dhiira irratti mallattoon isheen agarsiistu mallattoo kanadhaa jedha. Naannaa keessan, biyya keessan, naannaa isinitti jiraattan namoonni akkasitti ji'aan dhibbatan jiru. Isaan garuu maaliitiin ilaalu? Maal jedhu dhibee kana? Kintaarotii jedhaniitu maqaa isaa moggaasu. Hafuurri kun garuu, zaariin dubartii kun garuu mallattoo isheen agarsiistu dhiira irrattis akkuma dubartootaa abaaboo ji'aa kan fakkaatu mallattoo kan agarsiisti jedha. Namoonni akkasiin jiru. Qabatamaadhaan kan bira gaames hin jiru. Kun tsabalaatiin, sagadaatiin, soomaatiin, gaabbii galuutiin, tsabala dhiqachuutiin humni kun ni injifatama. Waaqayyoon hunduma danda'a. Kana baruun barbaachisaadha. Namoota akkasii gaafa agartan gara tsabalaa dhaqii, tsabala dhiqadhu, imnati dibadhu ni fayyita jennee gorsuudha. Inni biraan hafuurri zaarii kun, hafuurri zaarii dubartii dhiira irratti mallattoo isheen agarsiistu dubbii wal makaa akka dubbatan. Otuma yaada gaarii haasa'aa jiru, yaada jibbisiisaa ta'e, yaada fokkisaa ta'e dubbachuu yookiin immoo haasa'uu, waliin makuu, haasaa dansa ta'etti waan hin taane waan bushaa'u naquu. Seeraan haasaa otoma jiru akkuma daa'imaa haasaa fokkisaa gidduu galchuu. Kunis zaariin dubartii dhiira irratti mallattoo isheen agarsiistuudha jedha. Isaan kana hundumaa beekuu kan dandeenyu koorsiiwwan kana jalqaba hanga dhumaatti barachuun nu fayyada. Inni tokkoffaan abaaboo ji'aa akkuma dubartootaa dhiirri tokko saala dhiiraa ta'e tokko akka argu taasisuudha. Inni itti aanu yaadota faallaa ta'an dubbii wal makuu yookiin immoo dubbii gaarii keessatti dubbii jibbisiisaa ta'e waan dhugaa keessatti soba makanii dubbii wal borcaa ta'e haasa'uu nu agarsiisa. Egaa akkuma beekamu dubbii wal makaa gaafa jennu dubbii wal makaa ifa ta'e giltsi yoone zabaariqaa jedha. Ifatti kan beekamu dubbiin isaa fudhatama hin qabu. Inni haasaansaa baay'ee gaarii miti jedhanii namoonni akka dubbatan taasisa. Kun ifatti kan beekamudha. Namni tokko dubbatee dubbiin isaa fudhatama akka dhabu, namoonni dubbii isaa hunduma akka qoosaatti akka ilaalan gaafa ta'u, namni kun rakkoo mataa isaa ta'e ni qabaa jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Itti aanee immoo umurii malee dulloomu. Umurii malee dulloomu. Egaa akkuma beekamu namni umurii malee dulloomu tokko gurri isaa dhaga'uu dida, ijji isaa hubachuu dida, arrabni isaa seeraan dubbachuu dida, qaamonni miiraa isaa ajajamuu fididu, dagachuu dhufaa, dadhabuu dhufaa, taa'anii ka'uu dadhabuu, rafanii ka'uu dadhabuu, aaduu dhufaa, gargaarsa namaa barbaaduu dhufaa. Kun ifumatti kan ta'u maalidhaa? Ifumatti kan mul'atu dullummaa yookiin immoo otoo hin dhalatin dulloomu waa dagachuudha. Keessumaa yeroo ammaa kana rakkoo guddaa kan ta'e qodaa harkatti qabanii baachuu barbaadu, ammuma kaanii ammuma dagachuu, otoo keessa ofii beeku burjaaja'uu, eessa akka ka'an maal akka godhan dagachuu. Keessumaa bara kana rakkoo guddaadha. Keessumaa namoonni siyaasaa gaggeessan akka biyya keenya, akka Afrikaa, akka Awurooppaattis, akka biyyoota gurguddaattis jiran yaadotaan wal makuu, yaada wal makaa otuma nagaa haasa'anii jiranii gidduutti waan biraa gidduu galchuu fi dagachuun isaan irratti ni mul'ataa jedha. Egaa wanti akkasii kun karaa saayinsawaa ta'eetiin moggaasni maqaa kanaatiif kennamee jiru. Hafuurri kun akka ittiin dhokatu
akka hin mul'anne isa taasiseeraa jedha. Waaqeffannoodhaaf jecha Waaqayyoodhaaf yeroo fi bakka itti laachuu dhiisuu namoota hafuura kanaatiin akka isaan miidhaman golgaman isaan taasisaa jedha. Mallattoon isaanii bu'uuraa maal fayyidhaa kan jedhu laalleetu barnoota keenya guyyaa har'aa kanumaatiin gabaabsinaa. Inni jalqabaa karoora baafatan dagachuu yookiin immoo dhiisuu. Karoora baafatan dagachuu yookiin dhiisuudha. Waa hin kaayyeeffannaa fiixaan hin baasnu. Waa hin dubbannaa hin daganna. Waan kana kan agarsiisu jechaadha. Inni biraan sammuu isaaniirraatii kan ka'e beekumsi isaanii dandeettiin isaanii jalaatii dhokachuu yookiin immoo jalaa dhoksuudha. Dandeettii isaanii beekumsa isaanii jalaa dhoksuudha. Inni itti aanu qarshii isaanii qabeenya isaanii to'achuu dhabuu. Obboloonni keenya biyya arabaa jiran jiru. Ji'an miindaanii fudhatu garuu maalitti akka baasan, eessatti akka baasan, maal akka godhan, eessa akka kaan hin beekan. Kana qofaa miti. Waggaa 7, waggaa 10, waggaa 8 hojjetanii harka isaanii duwwaa gara biyyaatti kan deebi'anii jiru. Garuu hin hojjetu. Miindaa ji'aa hin argatu. Harka isaanii keessa qarshiin tokko illee hin jiru. Warreen rakkoo akkasii kee jirtan kadhannaa cimaa, sooma cimaa, sagada cimaa isin barbaachisaa. Inni itti aanu mana isaaniitti badanii mana isaaniitti ba'anii deebi'anii galuullee wallaalu. Manumatti ba'an sana deebi'anii karaa bahan mallattoo karaarra deemanii sanallee hanga jalaa ba'utti baduutti ni qaqqabuu jedha. Inni biraan laaqana yookiin immoo irbaata nyaatanii hin nyaanne jedhanillee hanga dagachuu ni qaqqabuu jedha. Yeroo rafan kurruufuu maankoraafaat jedhama afaan Amaariffaatiin. Aaruu fi iyyuu warreen akkasii kun hafuura zaariitiin milikkita warreen qabamaniiti jedha. Inni biraan haadha warraa isaanii, ijoollee isaanii dagachuu, umurii isaanii malee hafuura kanaatiin miidhamuudhaan rakkoo garaa garaa keessatti galuudha jedha. Inni itti aanu torbeen itti aanu warreen zaarii dubartiitiin qabanii jiran kun maal jedha? Namni beekaan akka daa'imaa ta'uu jedha. Namni beekaan akka daa'imaa ta'uu. Yeroo tokko namoota tokko ilaaltanii maali abaluu nama guddaa miti akkamitti waan saalfachiisaa kana raawwata? Akkamitti waan qaanii kana hojjetaa kan jedhan jiru. Jarri kun jaalatanii miti. Yeroo nama guddaa ta'e yaada guddaa qabaate sammuu guddaa qabaate haasaa ijoolleen tokko hin haasofne haasa'u namni kun nama guddaa miti beekaa ta'ee akka daa'imaa ta'u. Hafuurri kun mallattoo kana ni argisiisa. Isinis jabaadhaa nutis hin jabaannaa. Biyya keenyaaf nagaa walii keenyaaf cimina amantaa nuuf haa laatu. Itti fufnaa barnoonni keenya itti fufaa. Isin abdiin kutiinaa. Chaanaalii kana haa guddisnu waliif sheeraa goonu. Akkamitti hafuura diinaa haa mo'annu. Akkamitti amantaatti haa cimnu. Ergaa jedhu of keessaati qaba. Viidiyoowwan jalqabaa qabnee hanga ammaatti waraabne kana yoo hordoftanii bu'aa guddaa itti argattu jennee yaanna. Inni biraan yeroo darbees akkuma dubbanne kitaaba kana Bamaaleda Mayyaas ganama qabamuu kan jedhu yeroo darbees qopheessaa akka jirru gara mana maxxansaa galee jira. Fedha Waaqayyo yoo ta'e hunda keessan bira ni gaha, ni barattu, ni hubattu. Egaa tooftaa daabiloosiin beekuun waraansa isaa baruun tooftaa isaa ittiin jalaa bahuudhaaf nu gargaara. Guddaa galatoomaa horaa bulaa daabanaa. Namni beekan akka daa'imaa ta'uu kan jedhu kutaa 8ffaa torbee dhuftu waliitiin barannaa kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa aari'am irratti isaaf haa ta'u. Kiristoosin saamutaan baabii haayiloo silxaan aasaroo lasiixaan agaazola addaam salaam imizesse kone fishaa wa salaam Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhame addaamni bilisomee
Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e nagaaf gammachuun lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Hidhaa Daabiloos irraa, hojii afura xinqulaa irraa, hojii afura muraarraati. Waaqayyoon isin haa eegu, Waaqayyoon isin haa eebbisu. Eebbifamaa, nu hordofaa, waliif dabarsaa, barumsa kana dhaggeeffadhaa, nu jajjabeessaa. Gooftaan keenya uumaan keenya jalqaba keenya hin ta'in xumura keenya nuuf haa bareechuu. Waaqayyoon